Nama hedduu dhibba afurii santu ajaa'ibsaa tureemi amman tana dhibba afurii irraa ol ta'uudha kan dubbatamaa jiru. Masaa dhiira dhibba afurii wajjin viidiyoo waraabeen gadhiisedha. Kan isaa qofaa miti isiinis namoota hedduu wajjin waan akkana akka gootee jirtu viidiyoon isii sooshaal miidiyaa irratti gadhiifamee jira. የፕሬዝዳንት ሚስታውን አስደነቃችሁ የፕሬዝዳንቱ ብቻው 40 ሴት አውጥቶ 40 ልጅ አለው ጎት አቀና ያ ረቢ ጎት አቀና ኦሮሞ ከሳም ፓስ ሀዳ ፋጤ ላላ ናነሂ ላላ ሁንዲ ጀባ አከና ከነጠበኒ ወመደኒ ወጅራ ፈማደ የሚግዲን ወጅራ kana bunyam tipedin ka ubo video dhibba afuri laltu maal hojii laltu sino Itoophiyaa no maal hojii laltu da namicha kana aga dhumaatitti nafaana tura namoonni subscribe godhin subscribe godhuudhaan maatii channelii kanaa ta'a hundi keessanuu like godhaa isiniif salphaadha na baay'ee na fayyada yaada keessan yaada kamiyyuu haa ta'uuti koomentii jalatti na barreessaa gara viidiyootti. Ministeericha warra Equatorial Guinea kan beera dhibba afurii walii wal qunnamtii saalaa raawwata jedhamee waan takka addunyaa irratti taa'amee hin beekne salphina kanaan if galmeesse kana nama hedduu dhibba afurii santu ajaa'ibsaa tureemi amman tana dhibba afurii irraa ol ta'uudha kan dubbatamaa jiru akkasumaan fiitii yaaniin qulqulleeffadha jira achi keessa seenaa yeroo laalu jechuun maal seenten jedhin qaamaan qulqulleeffatuuf namni hundinuu argaa jira ammoo kun achi keessa seenaa yeroo laalu kumatti illee waan lakkaa'amudha viidiyoolee ati sooshaal miidiyaa irratti agartu kana osoo hin taane guutuu viidiyoo baalaa kaameeraa lamaan kaameeraa sadii hin kan waraaban bifaatu keessa jira namoonni hedduun duuba eegaa isaa fattashameetiin viidiyooleen kun flash diskii isaa keessa gadi bahee booda warri biyya bulchaatiin jiru gurguddoon gartee duraan boonanii makiina addaatiin akkasitti gartee socho'an sunneen amman tana albamii isaan keessa laalanii jaartiin tiyya keessa jirti ka jedhu keessaa fattashanii barbaadataa jiran albamii isaan keessa jechuudha warruma gartee isa qorannoodhaaf dhaqeessan fakkeenyaaf olaanaa poolisii ajajaa waliigalaa fa'aa jaartii isaa faatu keessa jira obboleettii pirezidaantii faatu keessa jira. Namichi kun biyya keenya illee dhufuun isaa mirkanaa'ee jira gara fuulduraa maaltu akka ta'u maal akka dhageenyu walumaan kan ilaallu ta'a. ባለፈው ስለ ባልታዘር እየነገርኳችሁ ነበርና የባለቤቱ ሁኔታ እንዴት ይሆናል ብዙዎችን ሲያስገርምና ሲያስጠይቅ የነበረ ነገር ነው ታዲያ ግን እሷም ላይ ድብቅ የወሲብ ቪዲዮ ወጥቷል የሚገርመው ነገር ከባልታዘር ወንድም ጋር ሳይቀር ግንኙነት እንደነበራት ነው የተረጋገጠውና የቤተሰቡ ገመና እንግዲህ በአንዴ አደባባይ በዚህ አይነት መልኩ ወጥቷል ከኒሳ ቆፋሚቲ ኢሲኒስ ነሞት ሄዱ ወጂን ዋን አከና አከ ጎቴ ጅቱ ቪዲዮን ኢሲ ሶሻል ሚዲያ ረቲ gadhiifamee jira nama ajaa'ibsiisa isinis akkuma isa jechuudha namoota hedduu wajjin waan akkana gootee jirti obboleessa isaa wajjinis jechuudha icciitiin isaanii akkanatti gadi ba'ee jira. Masaa dhiira dhibba afurii wajjin viidiyoo waraabeen gadhiisedha yaada. Anis dhiira dhibba afurii wajjin viidiyoo waraabee gadhiisa jedha ajitti haa xumurrume. Ayyee akkam jirta? Nagaa gati. Nagaa lamiti? Nagaa isaa galatu. Gaaffiinsi gaafadha yoomtuudha? Tolee rakkoon qabu. Tole namichi amma ajandaa ta'ee jiru dubartoota dhibba afur viidiyoo waraabee utuu abbaa manaa kee ta'e maal goota? Jesus kana yaadumayyuu hin danda'u. Yaadumayyuu hin danda'u. Akkamitti akka godhani maa jechuudha? Akkamitti akka godhani kunoo adagaadha. Utuu abbaa manaa kee ta'e maal goota? Kun adagaadha. Adagaadha? Kun baay'ee jabaa ta'eetu jiru. Garuu anis isa aarsuuf akkuma isaa dhiira dhibba afurii wajjin viidiyoo waraabeen gadhiisedha yaada. Viidiyoo waraabdee gadhiista. ሰብስክራይብ ነው ጎዳን አምሳ ከኝ ገለተው ባይ ዘ ዌይ ሴክስ ማለት ለጊኒ ኢኳቶሪያል ምግብ ማለት ነው ምግብ እናንተ በቀን 3 ትበላላችሁ አይደለ እንደዛ ነው ገና ሀገራቸው ሲደርሱ ወንዶቹ በቃ የሚነግሯቸው ይሄንን ነው በጣም ይወዳሉ በጣም ከሚባለው በላይ ማለት ነው jalqaba biyya san yoo dhabtanii jettani warri dhiiraa kan isinitti hima baay'ee jaalatu akka nyaataatti jaalatu isaan biratti baay'ee salphaadha jedha jetti haa xumurrume እንደገና ደግሞ ሚኒስቴሮች ደግሞ እንዴት መሰላችሁ እንደ ኢትዮጵያ ይሄ የሆነ በከባድ ነገር የምታገኟቸው ምናምን አይደሉም ኖርማል ቦታ ነው የምታገኟቸው ማለት ነው በጣም ቀላል ነው እነሱ ማግኘት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ታቂው ነበር እንደ ማርቲ ተብሎ ሲላክልኝ በደንብ አላወኩትም በጣም ለማየት እንደውም ሞከርኩኝ ቪዲዮውን ለምን ብዙዎቹ ስለማውቃቸው ግን እኔ አሁን ይሄ ዜና ሲወጣ ሁያ አላስደነቀኝ ለምን መሰለሽ የፕሬዝዳንት ሚስታውን አስደነቃችሁ የፕሬዝዳንቱ ብቻው 40 ሴት አውጥቶ 40 ልጅ አለው ምንም አስደነቀኝ የጊኒ ኢኳቶሪያል ፕሬዝዳንት 40 ልጆች ነው ያሉት የልጅ ልጆች አሉት ነዛ ቁጥዬ ልጆቹ ገንዘብ ይዘው ወደ ደቡብ አፍሪካ ወደ አፍሪካ ሄደው ተዝናንተው ይመጣሉ ብሩ በጆንያ ነው ይሄ ሰውዬ ለምንድን ነው የተጠጉት እነዚህ ሴቶች ሲባል አብዛኛው እኔ ለብር ነው አልልም በቃ ስሜታቸው ለማርካት ለሚዋድ በቃ ዛጋ የሆነ ነገር ይተያያሉ በቃ ይሄዳሉ ይነካካሉ አለቀ እንደዚህ ነው ኢዚ ነው ለነሱ ማለት ነው irra caalaan isaanii dubartoota iddoo guddaa irra jiranii fi qabeenya qabanidha
Garuu isaan isa wajjin kan ciisaniif qabeenya barbaadanii yookiin qarshii barbaadanii osoo hin ta'in fedhiidhaaf jettee akkanatti dubbataa jirti. Mee maal jettu isin koomentii jalatti naa barreessaa. Namni takka maaliif hin heeruminaadhaa jettanii nama cinqitan. Kunoo kullee ilaala, haadha faatee ilaala, naana ilaala. Hundi jabaa akkanaa kana dhabaniiti. Jabaa akkanaa kana dhabaniiti. Jabaan akkanaa kuni dhabameeti. Eebanne. Messinka yasinka. Abu ankudeef. Na torgoma malee. Jabaa akkanaa kana dhabneeti kan heerumuu dinne. Ilaalcha dubartoota tokko tokko harkisee jira. Dubartoonni tokko tokko baay'ee dinqisiifataa jiru. Kan jedhu sida. Namichi gini tokko maal godhe jedhan sida. Namichi gini tokko maal godhe jedhan. Kuma goota akkana yaa Rabbi goota akkana Oromoo keessaan baasi. Yaa Rabbi hiya dhiironni Oromoodha. Yaa Rabbi yaa gooftaa hiyyatiin dandeetta. Dhiironni Oromoodha eegima durbaa waraabu sagalee shamarranii waraabu viidiyoo shamarran ergisiisuu qofaadhaan sadarkaa gootummaa riikoordii qabdi. Yaa Rabbi goota akkana tokkicha Oromoo keessaan baasi. Maal qaba akkana tokkicha yoo Rabbi Oromoodhaa kenna. Kun amma bar kun amma bar du'ullee seenaa dalagee jira bar. Amma kun amma du'ullee seenaa dalagee jira jechuudha. Viidiyoon itti aanus viidiyoo makanaan wal qabatee hidhamuu hin qabu iddoo bashannanaa iddoo garagaraatitti wanti inni hojjete kun waan sirrii hojjeteera mana hidhaatii bahuu qaba jetti. Wanti namicha kanarraa ana jaalladhe beektanii dubara takkitti hin tuqne hundi ishiitu kan heerumtee abbaa manaa qabu kan abbaan manaa ishii gammachiisuu dideetuyyuu isa bira dhaqee yoo barbaadde TV banee fi TV ilaalaa yoo barbaadde mana fincaanii keessatti yoo barbaadde konkolaataa keessatti yoo barbaadde keessatti bakka barbaadetti ishii fuudhee deemee ishii gammachiise namtichi waan godhe hin qabu badii kan qabu warroota haadha manaa isaanii gammachisuu dadhabanidha. Kanaafuu justice for Baltaazar firii Baltaazar jedhama bahuu qaba namtichi uma balleessaan qabu ofii dadhaban kaa maala namtichi sanummaa hundi isaaniitu gammadanii wajjin rafan malee inni giddii namni wajjin rafe. Kanaafuu namtichi badii hin qabu bahu. Namni akkanaa kun hidhamuu hin qabu jettee jirti. Viidiyoon itti aanu piraankiidha. Haa ilaallu. Hello. Nagaa gaadhi. Akkam nagaa. Maal taate nu giifti goona viidiyoo namicha Baltazar moo Baltazar jedhamu laaltaati? Namicha kam? Viidiyoo namicha Baltazar jedhamu laaltan jenne ati maal taate nagaa mitaati namicha bittuu waan hedduu namaa diigeetu jira. Maal hojii laaltaa? Maal namicha harkaan afaa xaragatu sammoo? Imbektaa soyyuu imbektaa giifti kun namicha harkaan afaa xaragatu maal hojii laaltati nagaa mitaati maal taate? Maal ana qofaatu ilaalaa jira moo biyya guutuutu ilaalaa jira fakkaata? Dhageera waan watee dhageerri biyyi guutuu ilaalatis ilaaluu qabdaati daariin kee ofarrasee hoo jedheeni malee obaa rakkoon qabu namichi Itoophiyaa seenee jedheet. Viidiyoo kana nama sooshaal miidiyaa hin fayyadamne malee namni sooshaal miidiyaa fayyadamu kamiyyuu argeera jedhee yaada. Maaliif yoo jettan sooshaal miidiyaa kam irrayyuu yoo seentan viidiyoo namicha kana suuraa namicha kana argitu waan ta'eef. Jalqabaatee eenyudha siin barri siin galchuu dhimma keeti. Siin galchuu. Nan galchu garuu yoo amma namichi viidiyoo 400 qaba. Viidiyoo 400 ilaaltu maal hojii ilaaltu sinoo Itoophiyaan maal hojii ilaaltudha namicha kana maal ilaalta giiftii ko. Eenyu jedhu dhifama siin barri. Anillee wakkati informeeshinii uumatu naqaqqabe baay'ee malaalta jedhani viidiyoo akkasii viidiyoo namicha sana isaa namichi sirrii miti. Didaarii namaa diigaa jira namichi. Maal nama san guutuu keessa filattee ana biratti bilbilta jedhee dhimma biraa qabdamoo? Emotional damage. Dhimma biraa qabdamoo? Lakki dhimma biraa tolta hin giiftii koo maal hojii ilaaltan jedhe maal hojii ilaaltan. Si dhukkuba moo amma eenyummaa kee himi yookaan bilbila kana cufuuf? Viidiyoo kana mulu maal hojii ilaaltu dhiisaatti daariin keessan hin diigamaa jechaan jira malee ani rakkootiin qabu. Maaltu si galchee akka ilaalamuuf gadhifee fakkaatamti? Akkasii nu ergaa akka sheer nu godha akka ilaalamuuf taanaan immoo sheer nu godha kandee sheer nu godha nufis. Nun galchuu amma bilbila cufuuf yookaan eenyummaa kee siraan himadhu dhimma sin galchine keessatti jettee hin wajjin. Nandoo wadda jecha yereen didde? Wayyaa? Si dhukkuba moo fayyaan qabdu sila? Jechi nuti doodoo wattee haa ta'u maal goonare doowwan sirriitti doowwan duchi migaa maal goonare edda didde.
Namoonni hanga ammaatti ilaaltanii maatii hin ta'in maatii ta'a subscribe godhuudhaan maatii ta'a hundi keessanuu like godhaa isiniif salphaadha na baay'ee na fayyada akkasumas yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti na barreessuu hin irraanfatina ana wajjin viidiyoo biraatiin walitti deebina hangasitti yeroo